fuunee hordoftoota ganni YouTube nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti galanni isaan badii isinis baga nagaa taatan jecha har'a wanta jechuun mata duree irratti dubbachuu barbaade yookaan immoo amma tokko jechuudha. Yaa sin caalaa biikee osoo hin taane gorsa kennuu ijoollee tokko akkasuma immoo warroota fakkaattota qomana madaamni keessa jiru jechuudha. Inni ta'aaf jedhee hunduma keenyaaf ni ta'a jedhee kan isin qabadee dhufe tokkorra duraan dursaatti warroonni ganni chaanaliidhaaf maatiin taa'ee saskiraayib godhaa isin jira laayik godhaa viidiyoo akkuma jammartan laayikiidhaan jammaraa isin jira. Innaa wanti danii irratti dubbachuu barbaade. Yeroo baay'ee jechuudha nuti warri shamarranii yoo immoo bakka irra caalaa shamarran jechuun ijoollee mana madaamii jechuudha kan baay'ee hojjetan irra caalaa moo kan mana madaamii nama kamiyyuu jechuun warra biyya alaa jiran jechuudha kaaf fakkaattoo tokko jechuudha mana madaamis jiraadhu alas jiraadhu jechuudha. Dursa ofii keenya hin taanu jechuudha. Akkamitti ofii keenya hin taanu dhugaa dubbachuudhaaf anama mataa kiyya jechuudha. Ofii kiyya waan tokko bitachuun baay'een bakka intee osoo Itoophiyaa ergee waan akkasiin naaf gootiin jedha dhugaa rabbi jechuudha. Gin immoo gaafa namni fakkeenya maatirraanis haa ta'u maalis haa ta'u gaafa namni bakka waan akkasii rakkanne naan jedhan dhugaa waaqayyo dabarsiin kenna jechuudha. Yeroo baay'ee wanti kun gaafina ta'a sinittoo gaafin ta'e moo hin taane jechuudha dhugaa rabbi. Inna bakka silkiis haa ta'u silkiis haa barbaadan ta'anii maalis haa ta'an jechuudha. Ofii kiyya waanan barbaade san yeroon ofii kiyya godhadhu jechuun silaa mana madaamee jira. Eessan uffadheen deema gaafan biyya galeen bitadha bakka biyyumattan godhadhan jedha kan koosan. Dhugaa rabbii warroon akka kana jirtu jechuudha. Ofii kiyyaa godhachuu ofan sassata jechuudha. Warroon akkana hin jirtan baay'een keessan jedhee nan yaada jechuudha. Gin gaafa maatirraanis haa ta'u maatiinis dawwalanii birrii akkas rakkanne bakka obboleewwan keenyas haa ta'anii barnootaafis haa ta'anii dhimma tokkoofis haa ta'anii bakka fakkeenyaaf zuuruma nama jaalannu jechuudha. Dammoo hiriyaa. Nama jechuun dhiira bichaallee sun taane bakka nama tokko gaafa rakkanne gaafa namni sun rakkate bira dhaabbanne jechuudha. Ofii keenya kan gochuu ani ta'u jechuudha dhugaa dubbachuu yeroo tokko jechuudha. Ofan garrama jechuudha. Inni maaliif qoy dhugaa rabbi jechuudha fakkeenya har'a fakkeenyaaf misaalee bakka uffata tokko onlaayinii irra nan fidadha yoo jedhe warra birrii kana osoo Itoophiyaa ergee dhugaa rabbiin jira jechuudha. Iddoo Itoophiyaa ergee wanna kana naa godhaa miti ulaa kana naa shaffalaa miti jedha kiristoosiin gin immoo jechuudha. Wanta sana osoo hin bitiin jechuudha. Immoo bakka biyyarraa waan akkasiiti akkas ta'ee bakka birriin gashi jechuudha. Gin osoo wanta ofii kiyya yaadasan inni hin jiru jechuudha. Ofoon ofii kiyya waan yaadessan osoo hin godhati bakka qoyabbo bakka boodan akkas godha amma kan akkasaa taatu amma bakka akka buukii yerran galfadha oo kan akkasan godhan jira jechuudha. Mee namoonni akka hooqana jirtu jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf baay'een keessan hin jirtan jedhee abdiin qaba jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Gaafina ta'a jechuudha yeroo jechuudha. Bakka taa'ee ofan gaafadha jechuudha. Maaliif ta'e wanti kun isti qoy goddanyoota koo namoo hiriyoota koo warra zuurallee nan gaafadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sibichaa miti hunduma keenya wanti kun kan mudatu gin ofii keenya of naffagna. Mee immoo fakkeenya miidiyaa kana irratti hin argitu jechuudha. Ijoolleen baay'een jechuudha. Haadha isaanii abbaa isaanii osoo fa'aa hin gargaarin jechuudha. Warroota nama jaalatan fa'aadhi jechuun hiriyaa jaalallee akkas jedhanii isa fa'aadha. Gargaar nama tokko gaafa rakkate nama gargaaru waan nama jiru dhugaa dubbachuudhaaf nama gaafa gargaarte nama gargaaruun waaqayyoo irratti illee ni argata jechuudha. Ijoolleen baay'een jechuudha miidiyaa irratti dhiira birrii isaanii nyaatamanii ofii isaaniitti osoo waan tokko hin guduunfatiin namni sun rakkina isaatti mateedhaaf yookaan akkas ta'ee jedhaa yookaan dhibamee taa'aa yookaan maal akkas ta'e maal jedhee tooftuma tokkoon namni dhugaallee rakkatu hin jira. Bakka jiraan mitire osoo ofii isaaniitti waan tokko hin godhatiin miti jira miti dhugaa rabbii jechuudha. Ofii isaaniitti birri ta'u osoo buukirra hin godhatiin nama kan gargaaran ni jira jechuudha. Maaliif bakka maaliif akka ta'e hin beeku silaayi ka wajjin dhugaa rabbiin ajaa'iba jechuudha. Koowwan jechuudha dhugaa waaqa
Sila akka hojjannee humna keenyani namni akka kuukan hin jiran jedha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hiriyoota kollee nan gaafadha jiru warroota isin wajjin hojjannu kana amma onlaayiniidha uffata kana baqqaanii nan talabaddeedha dhugaa rabbii jechuudha. Gin immoo keessa kuusit indee bakka waan tokkotu natti dhufa jechuudha dhugaa rabbii bakka ijoollee isaanillee akkasuma nuti amma ijoollee Itoophiyaa taane nama 4 taanee hojjanne jechuudha gubbaa jechuudha. Bakka isaanis nan jajjabeessan kiristoos isaanis immoo kokoot abboo biyya ergina indee duraarri koo akka kanaan Itoophiyaa koo birrii hamma kanaan galaa jira birrii hamma kanaa jira zarama osoo Itoophiyaa ergine hamma kana taanaan jedhu dhugaa rabbii jechuudha. Gaaf kaanitti bakka Itoophiyaadha bakka akkuma ta'e dawwalamee birrii hamma kana barbaade bakka birrii hamma kana akkas ta'a yookaan akkana ta'a bakka miknaatuma tokko jechuudha dhugaa rabbii gaafa jechuudha dhugaa waaqessan hin jira jechuudha. Bakka waama fidu minaamina kana jedhee bakka birrii akkasiin godhu gaafa mana irratti fammee shan yaalaa cabee kafalee jira namni akka boqon hin jirtan jechuudha bakka namni ofii keessanii godhachuu dhiiftanii bakka jiraamti ofii keessanii godhachuu ittiin sassattu gina maali sassattuun gahee maali of inaafee osoo hin taane bakka osoo Itoophiyaa galtee osoo buuka kiyyarra naatee jettee osoo waan tokko ittiin godhe ulaa tokko naa cuftiisan jechuudha. Jeeseen gala jedhee yaada yaadni koo jechuudha. Bakka ulaa tokko cuftee osoo biyya galtee hin jedha gin immoo miknaatuma tokkoon jechuudha wanti nani biyya yoo galte birrii ulaa tokko cufte jechuun san kan ani barbaadu san naan cuftu bakka biraa deemti jechuudha dhugaa waaqee jechuudha bakka yeroo tokko jechuudha. Tibban birrii fudhachuuf dhaga'e fakkeenyamoo maatii birrii gaafa nama ji'a 3 fudhachuu ga'e kan osoo birriin fudhatiin miknaanni dhufa jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Mee warroonni akkanaa kun baay'een akka jirtan nan beeka dhugaa rabbii waan akkana kana maaliif kana maattiin isaa ta'u korobboleewwanii keessanis kana bakka yooni bakka miknaanni tokko hin dhabamu jechuudha yeroo birrii keessa fudhachuu barbaade amma dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf ayyaanuma isaa nama darbe kanatti miizana beektu miti dhugaa waaqaa miizana jechuudha miizana namni ittiin mazzanamu isaa xinnoo sana jechuudha. Inna bakka jechuun onlaayinii irraa talabuu baay'ee birrii waan fixuufis bakka biyya galeen biyyattanan godhadha waan barbaade bakka biyya kiyyattanan waan nan barbaade ija kollaalee godhadhan jira jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha onlaayinii irraa waa fiduu jaaladhu jechuudha. Yooma bakka qibaatii akkas ta'e isaa sanuu giddiidha qaba bakka giddii sila waan naqabeef akkasitti fidadha jechuudha. Odumaan akkasiin godhu jedhu jechuudha. Bakka biyyarra birrii jedhu deebisee miizana namni ittiin mazzanamu tana jechuudha. Dhugaa waaqa akkuma carraa jechuudha. Ani duruma cabdee jiraatti hin beeku ashaataa beektuuti ashaataadhaan hin akkas tokko jechuudha. Kissiritti cabdi dhugaa birrii eegan baasee dhugaa waaqa dubbachuudha. Akka doolaarratti birrii 37 baasee tanaan akka dinaarratti immoo birrii 26 baasee jechuudha. Meeshaa dhugaa waaqa gaafsa jechuudha. Waan tokkollee hin dubbanne jechuudha dhugaa. Yaa waaqa kee galata keenya jedhe kiristoosii maaliif bakka yoo nan ofii kiyyaa waan tokko nan godhadhe yookiin nan bita akkasan godha jedhu bakka nama rara jechuudha. Maaliif osoo biyya gashee akkas ta'an jedha. Gin immoo yoonii tokko bakka dhugaa akkasitti jechuudha. Warri mana kana jiranillee waa'een isaan haa eebbifamu jechuudha. Miizana namni miizana xinnoo jechuudha. Birrii isaan fudhatan jechuudha. Haa eebbifamanii jechuudha waan tokko jechuun qabu. Maaliif akkasitti saba saniifaatiin jechuudha. Bakka yoona inkanii tokko bakka jiraamiti kara birrii ittiin baastu hin dhabamu jechuudha. Nuti warri shamarran hundumti keenya dhuguma rabbii dubbachuudhaaf ani amma ofii kiyyaa bichaan jechuun waan ta'eef maaliif ta'a wanti kuni maaliif jechuun bakka sila ani immoo tokko maaltu natti dhagahama. Sila madaan jira hojii kan hojjedhu hojii erfooniidhaan bakka maallitee jiraamtee uffata hojii jechuudha. Sila kana waan ta'eef maalan itti godha bakka yeroo biyya koo galee bakka uffata biyya kooti ilaaladhe waan akkasii tana yaada jechuudha. Warroonni akka koo kana rakkatan jirtu jechuudha. Osoo ofii keessanii waan yaaddan jechuun amma waan yaaduun sin jedhu Itoophiyaatti hojjetachuudha malee. Yaanni koo Itoophiyaatti godhachuudha jechuudha. Gin asitti immoo balleessu
bakka waan barbaadan onlaayiniidhaan fidachuu uffata minaamina faashina kana bakka waan akkasii kana guruu baay'ee tokko birriin isatti baasu baay'ee namaadha dhugaa rabbii jechuudha. Qabsii wayii sirreettanii agarsiisa jechuudha. Onlaayiniidhaan fide dhugaa rabbii dubbachuudha. Bakka qabsiitti baay'ee waan namarra ifaan fidee qabsiitti sun naaf hin taane dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Guyyaa tokko sirriitti agarsiisa qabeessisan natti hin taane jechuudha. Maaliif ani xiqqoo ishee waan lafa qabuuf natti hin taane jechuudha. Bakka kanaaf illee nan jibba jechuudha. Waan tokko onlaayinii irraa fiduu jechuudha. Dhuguma uffanni onlaayinii irraa dhufu baay'een isaa akka ati barbaaddetti siif hin ta'u jechuudha. Mee warroonni akka koo kana yeroo maallaqa fudhattan makiinaan akkasitti baay'atu damuusa keessanii wawuu ta'e deebisii immoo otoo ofii keessanii asitti waan tokko onlaayinii irraa fidachuudhaaf osoo barbaaddanii birrii immoo biyya ergituu yookaan immoo nama tokkos ta'a yookaan immoo nama birrii barbaanne isiniin jira. Mee warroonni akkanaa kun akka kana rakkina qabdu yookaan immoo natti himaa jechuudha. Miseenji na barreessaa jechuun jalatti koomatti na barreessaa maal akka gochuun qabu jechuudha. Mannan beeka garuu akka onlaayinii irra waa fida kan hin jenne jechuudha. Hin jaaladhu nattis hin ta'u jechuudha. Bakka jiraa miti natti hin ta'u bakka akka barbaadutti natti hin ta'u uffanni jechuudha. Dhugaa unkaan onlaayinii irra waa fidee miti achi deemee laalee galeetu iyyuu yookaan suureen na qabaa yookaan akkasumas ta'a bakka kanaaf illee na jibba jechuudha. Mee warroonni kokonatti rakkatan jirtu koomentii jalatti na barreessan maadammoo kun maal gochuu akka hin qabu natti waasirii jira. Har'a kophaan jira jechuudha. Ayyaana waan ta'eef uummanni wadaariin irraa bahee jira. Edna kanaaf hanan iyyeessinitti taasaan ture jechuudha. Innaa viidiyoon biraa walitti deemnutti nagadan tura.